Eenyu isheen jennaan obboleettii koodhaa naan jedhe. Ani maqaan koo NB'n jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe godina Shawaa Kaabaa ganda Iyataa Daannisaa bakka jedhamu keessattidha. Umrii koo waggaa 3ttis harmeen kiyyaa akkoo kiyyaaf na laattee akkoo kiyya biratti guddachuun eegale. Kutaa 1 hanga 8tti barnoota koo ergan baradhee boodas kutaa 9ffaatii kaaseen gara magaalaa Fiicheetti imaleen barachuun eegale. Yeroo kanas maatii kiyya irraa adda baheen barachaa waanan tureef qorumsi garaagaraa kana dura ani hin beekne anarra ga'uu jalqabe. Barnoota koo kutaa 10ffaa ergan xumuree boodas akka carraa ta'ee qormaata maatirikii kutaa 10ffaaf qabxii gahannaaf hin dhufne ture. Kanaan booddees gaddeen gara akkoo kootti deebi'een lafaa fi muka na liqimsu barbaaddachuun eegale. Akkoo kootiinis akkoo qabxiin kiyya naaf hin dhufne akkamaa ta'uu jedheen yeroon isheen gaafadhu homaa miti yaa intala koo carraan biddeenaa hedduu waan jiruuf hin yaaddayinii jechuun akkoon koo na jajjabeessu eegalte. Kanaan booddees hiriyoonni koo akkuma koo qabxiin maatirikii kutaa 10ffaa jalaa fi dorgomnee barnoota leenjii teeknikaa fi ogummaa ni barannaa jechuun yeroo na gaafatan anis tole jedheen akkuma isaanii dorgomeen darbeen barnoota leenjii teeknikaaf ogummaa barachuun eegale. Haa ta'utii garuu ji'a 6 ergan baradhee booda na dhukkubnaan barnoota koo kana saddaan hin kute. Rabbi na gargaares dhibee koorraa ergan fayyee booda kanaan booddee barnootan baradhu jechuudhaan akkoo kiyyatti ergan himee booda hiriyaa koo tokko magaalaa Finfinnee keessa jiraattuuf bilbileen si biran dhufaa jedheen yeroon ishee gaafadhu isheenis koottuu anuu qofaa koodha jettee naaf deebiste. Hiriyaa koo kana bira deemeenis hojii garaagaraa hojjechuudhaaf yaalus homaa sammuu kiyya wurii hojii naaf tasgabbeessu argachuu hin dandeenye. Kanaan booddees hiriyaa kootiin biyya hambaa deemuun qabaa qarshii naa barbaadii jechuun isheen gaafadhe. Hiriyaan koo kunis tole naan jettee piroosesii na jalqabsiistee baatii ji'a 3 booddees viizaan kiyya naa deebi'ee imala koo gara Joordaan magaalaa Amaanittiin godhe. Rabbis na gargaaree haala gaariitiin mana gaarii galeen hojii koo dalagachuun eegale. Kanaan booddees karaa toora feesbuukii mucaa biyya koo tokko waliin hariiroo jaalalaa jalqabne. Akka carraa ta'ee mucaan kun barnoota isaa magaalaa Adaamaatii hordofaa ture. Waggaa dhufu waanan fixuuf atis hojii kee xumurattee gara biyyaatti deebitee wal fuunee mana dhaabbannaa anaan jechaa ture. Anis tole jedheen kiyyoo jaalala isaa keessa ergan seenee booda wanta inni naan jedhe hundumaa ameen jedhee fudhadhaa jiruu fi jireenya koo gaggeeffachaan ture. Yoon hojii qabaadhe illee maal taatee yaa jaalallee koo kan amma kana turtee guyyaama keessatti illee daqiiqaa 10 anaaf ni dhabdaa'ee jedhee yeroon anatoon isan dubbisiin guyyaa tokko guutuu iyyannoo natti dhiyeeffata ture. Haala kanaanis hariiroo gaarii jaalala gaariis erga waliin dabarsinee booda innis barnoota isaa xumuree anis hojii koorraa boqonnaa fudhachuuf gara biyyaatti hin gale. Yeroo kanattis jaalalleen koo walaa agarruu jechuun na gaafate. Haa ta'uutii garuu shamarra ta'anii mana keenya keessaa sababii tokko malee bahuun ulfaataa waan na ta'eef abbaa kiyyaatiin abbaa hiriyaa kiyyaatu boqotee jira gadda sana gaheen deebi'a jechuun eeyyaman fudhadhe. Kanaan booddees jaalalleen koo gara magaalaa Fiicheetti ol dhufee karaarra dhaabbatee naannoo mana keenyaa na eegaa waan tureef wal arginees yeroo gaarii waliin dabarsine. Sirraatii du'a yoo ta'e malee kan adda na baasu hin jiru jechuun waadaa naaf galee anaaf kakate. Anis hiriyaa kiyya jalqabaa waan tureef onnee kiyya jalqaba irratti kan bute isa waan ta'eef tole jedheen guutummaa guutuuttiin isa amane. Kanaan duratti kan sagalee fi suuraa qofaan hin beeku qaamaanis argeen baay'een isatti gammade. Turtii gaarii kana booddees otoo boonyuu walirraatii adda baane. Kanaan booddees guyyaa guyyaatiin waliif bilbilaa jaalala keenya waliin dhandhamachaa erga dabarsinee
jedhanii booda anis eeyyama boqonnaa koo ji'a tokkoo fixeen gara Joordaanitti bara 2011 imala koo deebiseen raawwadhe. Sababa jaalala isaafis hojii hojjechuun baay'ee natti ulfaachuu jalqabe. Haa ta'utii garuu jaalalleen koo kun akkan isa jaalladhe erga narratti baree booda jaalala isaa na dhoksaa narraa fagaachuu natti jijjiiramuu jalqabe. Dura daqiiqaa tokkoof illee si dhabuu hin fedhu kan naan jedhu amma garuu anatu dabaree koo daqiiqaa tokkoof illee si dhabuu hin fedhu jedhaani. Yeroo hojii koos adda kuteen isa waliin odeessuuf yaala. Haa ta'utii garuu dubbiin akka ani yaadinaaf ta'uu didde. Anis jaalallee koo kanaan maaliif natti jijjiiramtaa jechuun yeroon isan gaafadhu innis deebii otoo naaf hin laatiin buleesaa suura mucaa waggaa 2 caallee karaa toora feesbuukii naaf erge. Anis maali kunii jechuun yeroon isan gaafadhu haati isaa daa'ima kana anarratti dhiistee baddee jechuun naaf deebise. Anis maali rakkoo qabaree daa'ima rabbi uume mitiiree yoo waliin guddisnee siifan guddisaa jechuun yeroon deebisuu fi dhiphina koo baay'ee naaf salphiste. Kan ani sitti jijjiirame daa'ima koo narratti jibbita jedheenii dhiifama naan jedhee deebii koofis hedduu na galateeffate. Anis deebiseetiin sirraatii du'a malee kan narraa adda baasu hin jiru. Sababiin kamiyyuu nu gidduu seenee gargar nu baasuu hin danda'u. Hamman dhufutti atis jabaadhu daa'ima kana guddisii yeroon dhufummoo sin gargaaraa jedheen deebiseefi. Haa ta'utii garuu ammas haala gaariitiin torbeema tokkollee toon dabarsiin jaalalleen koo kun anatti jijjiiramuu jalqabe. Anis maali jaalallee koo maal taate amma immoo jedheen yeroon isan gaafadhu na ifachuu fi natti qoosuun deebiin taane naaf deebise. Kanaan booddees baay'ee isa shakkuun jalqabe. Booddees dubartii mucaa kana deessee fi itti naan jedhan ergan iyyaafadhee bareenii booda karaa feesbuukii hiriyaa ta'eefiin maqaa jaalallee koo waameen namni kunisiif maal keeti jechuun mucayyoo kanan gaafadhe. Isheenis as deebistee na shakkitee siif maal keetii maaliif na gaafattee jechuudhaan gaaffii koo gaaffiidhaan na gaafatte. Anis ani hiriyaa isaatii jedheen yeroon deebisuu fi maali inni hiriyaa gara biraa hin qabu sidha hiriyaan koo naan jedheera miti jechuun mucayyoon kun naa deebiste. Anis baay'ee ajaa'ibsiifameen jaalallee koo kanaan eenyudha mucayyoon kunii jedheen yeroon isan gaafadhu obboleettii koo ishee na barsiiftedha daa'ima keenyayyuu isheetu nuuf guddisaa jira jechuudhaan naaf deebise. Anis maaliif na sobdaa isheen hiriyaa kee miti anaan eessa gootee isheetiin qabatte jedheen yeroon gaafadhu homaa deebii tokko yoo anaaf deebisuu dide. Kanaan booddees baay'een ofitti qaana'e. Akka ishee waliin jirus qabatamaatiin namoota naannoo keenyaarraas nan dhagahe. Waan tokkoyyuu gochuus waan hin dandeenyeef naannoo torbee tokko hojii addaan kuteen dhukkubsadheen sammuun koo yaadaan badee ergan dhiphadhee ka'ee booda yaada yoo ta'e ni ta'a yoo ta'uu baates immoo waaqayyo kan naaf jedhe hin dhabu jedheen haaluma giddu galeessaan isa waliin taphachuutti fufe. Turtii booddees jaalalleemti koo kun kanaan booddee nan eeggatiinii mucaan kun anaaf haadha manaa kootii erga naan jedhee booda suuraa otoo isheetiin dhungatuu daa'ima isaanii qabatanii naaf erge. Kanaan booddees garaa koo kutadheen guutummaa guutuutti bilookkin isa godhe. Hamma du'aatti homtuu sirraa adda nan baasuu dubbiin jettus ni hafte. Ergan isarraa adda ba'es waggaa tokko guuteen jira. Kanaan booddees hiriyaa qabadheen hariiroo baafadheen waan hin jiraadhu natti hin fakkaatu. Madaansaa guddisee manatti mul'ata. Madaan qorres natti ta'e. Mee hiriyoonni koo maal gochuu akkan qabu yaada keessan naaf qoda. Yoo rabbi jedhes yeroo gabaabaa keessatti gara maatii kootti galeen ija isaanii argeen boqonnaa isaan biratti hin fudha. Nagaadhaan gara maatii keetti galii ija nagaanis maatiin keessee arganii jechuunis na eebbisa. Ana obboleettii keessan NB Joordaan irraa ulfaadhaa. Nagaatti galatoomaa.
Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessanii fi haata'ichaa guyyaa har'aa xalayaa obboleettiin keenyi NB Joordaan irraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf ga'uu keetiif guddaa galatoomi jechuun barbaada. Kabajamtootaa hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabinaa obboleettii keenya deeggaruu danda'u komentii jalatti akka qooddanii fi kabajaan isin gaafachaa qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaatti kana fakkaatti. Hanga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniif illee guddaa galatoomaa isiniin jecha laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessaniin akka na waliin turtan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu hin dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa tura.